الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتو سلا جلو جلت ترجمتن نجان كوبكرتن تسناكا كوسن إنجتشون جالدا فيديو جوابو تككبتين كركيسة نفيت وجرا فيديو أنتوني مالشين أوبسان هجر وما رجع فدا برم سرار جت تنجرين أبدي كوا لايك شير قوتشو هندقاتنا إسنين جدا warroonni immoo chaayinaa ayyaantu asallatti faarawata tan uggaraatti subscribe godhu maatii keenya ta'a akka argaa jirtan daabboo baay'ee bareeda ta'e daabboo kana tolchin daabboo kana maaliif tolchinettanii waggaa gaafattan dhugaa dubbachuuf jechuudha ani hawaasa wajjin jiraachuu baay'ee nan jaaladha hookaniin immoo walii galtee hawaasa sheeriin yookaan sheerii godhee hawaasni waan tokko hojjetu hedduu tokko natti tola duraanuu jechuudha waa'ee jireenyaa osoo hin beekinu hawaasni waan akkanaa kan waggaa raawwatee hedduu natti tola egaa ka har'a maaltu jira akka tasaa ta'ee nama mana namaatitti ijoollee yookaan kana dubbaddu waan guddaa ta'e osoo hin ta'in barumsa wayiirraa argattan jedhee tanan tariitiin bakka duraan jiraattanii miti amma kan jiraattan bakka deemtanii waggaa jiraattanii hawaasa naannoo keessan jiru mana bitattanii magaalaa haarawatti galuu dandeessan kireeffattanii garuu dandeessan kiraan baay'izawwee dhaabbatallee hin qabu fakkeenya warri keessattuu mana bitattanii galtan waggaa jiraattan dirqamaadha hawaasa naannoo sanii karra isaanii hanko akkaatanii waliin jireenya hawaasa sanii maal fakkaata du'aa irratti jireenya irratti maal fakkaata kan jedhu baruun dirqamaadha. Egaa ka har'a mana obboleettii keenyaa tokko deemee hawaasni akkuma duraan barate akkasitti wajjin jiraachaa ture. Maal inni akka carraa ta'e obboleettii tokkotti gaddi galee obboleessa ishee xiqqaa ta'e akka tasaa ta'e du'aan of biraa dhaabde isa san bubbulee jira duuti. Garuu hawaasni naannoo sanii maal godhe akka dandeettii ofiitiin haadholeedha kan argaa jirtan kuni hunda waraabne baay'izawwee maaliif namni warra naannoo waan ta'eef osoo uffatii faazim jedheetu hojii ofii keessaa bahee kan dhufe faatuyyuu jira. Of eeggannoo haadholeedhaaf godhu jecha hin waraabneyyuu garuu bunaa fi bakka tokko bakka xiqqoo ta'e isinitti mul'isa. Garuu maal akka nu qopheeffannee fuunedha. Anillee isaan wajjin hin hirmaadhe qarshii walitti fuunete jechuudha. Maaliif namni akka mana ofiitti jiraata malee akka ormaa ittiin jiraatu waan ta'eef hawaasni haga kana walitti fuunaa nu faana hirmaattaa jennaan okee jedheetiin gammadee wajjin hirmaadhe egaa ka laaltan jalqaba irratti daabboo argitanii jirtanii dhuma irratti illee daabboo isinitti argisiisa. Hawaasni kun sheeringiidhaan jechuudha walitti fuudhee qarshii walitti fuudhee jechuudha namoota muraasa ta'anii akka walitti dhiyaataniin jechuudha walitti dhiyaataniin obboleettii kana eebbisuudhaan jedhanii erga duuti darbeen booda haala kanaan taphatan baay'ee namatti tolu jechuudha jireenya ofii kaasan itti gammadanii waan qaban itti gammadanii daabboo tolchanii buna bitatanii sukkaara bitatanii das nama jedha waggaa wal guuranii kaanii too mana dhaqan jechuudha mana dhaqanii walii kadhachuun ni jira wal kofalchiisuun ni jira wal taphachiisuun ni jira waan namatti tolu keessaa jechuudha kuni xiqqaadha kuni guddaadha kuni qabaatadha kuni dhabaadhaan jedhan haala naannoo ofiitiin jechuudha akka naannoo ofiitti wal simatanii wajjin jiraachaa jiran ayillee immoo natti tolan bakka kun akka argaa jirtan daabboon kun daabboo sheeringiidhaan tolfamedha dhugaa dubbachuuf amma daabboon kun nama tokkotti nama tokko mataa isaa of danda'e jechuu dandeessan maal fixe minaan kunii fi buna sukkaara bituun waggaa jettan dhugaan isiniin jedha 500 fi birrii 80 immoo kara birrii 90 fixe egaa ka akkuma argaa jirtan jireenyi biyya keessaa baay'ee ulfaata hawaasni nama tokko ijoollee nama tokko keessa ijoollee 4 ijoollee 5 namni dhabeen jiru daabboo muraa jiranii abbaa manaatitu egaa ka ni beekama jechuudha mana dhaqnaan gammadanii daabboo kana muranii buna daffisanii baay'ee buna bishaanii fi wanta itti daffifamu bichaadha qabannee dhaqne jechuudha anillee wajjin hirmaadhe itti gammadee ta wajjin hirmaadhe akka argaa jirtan kana ala teenyee dhugne yeroo duraa mana teenyee manni akka malee ho'ina xaaraan isaa gasiqaadha akka malee ho'ina itti gammannee alumatti buna daffisnee kun meeshaa gadi guurree kun ala xaraqnee dhugaan isiniin jedhaani ayyaantuun dhugaa ittiin gammade sababbiin isaa hawaasuma kiyya fakkaadhee jiraachuuf gammachuu addaatan qaba isin wanna jettan hin beeku dhugaan isiniin jedha homaa ani kan kaleessa warra maal mureetoo nyaatu wajjin jiraadhee sun yaadadhu yoomaa sammuu koo keessatti seefii ta'e hin jiru hawaasa kun wajjin amma sheerii walitti godhamee daabboon kun tolfamee buna bitamee sukkaara bitamee gammachuu addaatan qaba akkattan hawaasa koo wajjin jiraachuu barbaada jechuudha kana waggaan jedhu immoo dhabuu jechuu kooti miti maaliif argachuun cubbuu hin qabu waan xaartetti ati jiraachuu cubbuu hin qabu garuu ofii kan itti jiraattu kophaadha hawaasa kee wajjin kan jiraattu kophaadha jechuudha kanaafuyyuu akka nama keetii fakkaattee jiraachuu caala kan si gammachiisu hin jiru
bakka feetanillee waggaa jiraattan hordoftoota chaayinaa ayyaantu asallaa hojii keessan qofaarii osoo hin taane hawa gadi jettanii hawaasa koo keessa maaltu ta'a hawaasni koo akkamitti jiraachaa jira yeroo hojii kootitti irraa xiqqoo qunxuradhee hawaasa koo wajjin wal jajjabeessuun aadaa keenya dhaka wal jajjabeessuun waan qabnu walirraa qooddannee mana walii deemnee wal jajjabeessuun aadaa keenya aadaa san immoo itti jiraannee argisiisuu qabna. Kanaafuu anillee itti jiraadheen argisiisa jedheen qabadhee tookara keessan dhufe isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaata. Egaa akka hordoftoota chaayinaa ayyaantu asallaa viidiyoo kana argitanii jaalattanii itti gammaddan jedheen abdii qaba. Maaliif waan baay'ee yaadachuu dandeessan isinillee borummoo akkanatti hawaasa koo wajjin jiraadhaa jechuu dandeessan jedheen viidiyoo tana qabadhee kara keessan dhufe. Egaa ka viidiyoo tanarraa waan barattan waan qayyabattan oggaa jiraate saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Ani ayyaantu asallaatti turtiin isin faana godhe baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa turtii gaarii naaf godha baay'ee.